Ashamaa ilmaan Oromoota bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa isin haa qabu hordoftoota Aminoo Tube. Arraantana sagantaa tokkoon qabadhee isin dhiyaadheera. Sagantaan sunis dhimma wobootiin kan wal fakkaatudha. Woboon warri namanin yoo jiraate amana. Woboon yoomiyyuu taanaan daranuu tan duraa caalaa hammaatee jira. warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Aminoo Tube itti dhuftan baga nagaan dhuftan isinin jecha Aminoo Tube like subscribe godhaati mee jajjabeessa warri hanga ammaatti Aminoo maaliif YouTube hin bananne jettanii gaafii adda addaa dhiyeessan arraan tana gaafii keessan deebisuudhaaf alaabaadhaan faayamee alaabaa uffadhee alaabaa keenya kan onnee keenya irraa jaallannu uffadheetiin isin dhufee jira. warri hanga maati like subscribe ngone me like subscribe godhuudhaan maatii keenya taana feerraa kooti sagantaan kun kan guyyaarraa waa'ee dhimma wobooti. Woboon waraana bilisummaa uummata Oromooti. Waraana bilisummaa uummata Oromoo Abiy osoo hin ta'in Dargii Haayile Sillaasee fi eenyullee waraana bilisummaa Oromoo ni dadhabe balleessuu hin dandeenye. Namoota baay'eetu yaadaa ture yaaduun uummata eessallee hin geessu yaadanii ammoo balleessuu waan hin dandeenyeef guutumaan guututti woboon ni balleessa malee eenyullee wobo balleessuu hin danda'u. Wobo jechuun uummata Oromooti. Wobo jechuun hawaasa Oromooti. Wobo jechuun ana. Wobo jechuun si. Wobo jechuun eenyu nu hunda keenya jechuudha. Kanaafuu warri wobo hin beekin beeka. Ammaan tana woboon daranuu kan duraa caalaa finiineera. Warri hin beekin warri namaniin amma mana. Kanaaf warri waraana wobo guyyaa kaleessaatii fi har'aa ajaa'ibatti ayyaana wobo kabajataa jiran argaa jirtu. guutumaan guututti guyyaadhaan woboon daranuu jabaataa deemaa jira malee akka Abiy yookaan biltsiginnaan jette san woboon baduu hin danda'u yoomiyyuu taanaan. Woboon uummata Oromooti. Uummanni Oromoo baduu hin danda'u. Uummanni Oromoo yoomiyyuu taanaan jiraata. Yoomiyyuu taanaan biyya keessatti biyya isaa keessatti abbaa ta'uun dirqama isaati. Kanaafuu warri woboo hin amanin amana ammas. Kanaaf warri woboo akka qilleensaatti ilaaltan woboon si woboon ana woboon uummata Oromooti. Woboon uummata bal'aadha. Woboon warra meeshaa qabatee bosona jiru qofaa miti. Warri meeshaa qabatee bosona jiru ammoo lubbuu kiyyaaf lubbuu keetiif hunda aarsaa kaffaluudhaaf bahe. Kanaafuu woboo jajjabeessaan kan isiniin jedhu dhaamsa kooti guyyaa har'aa kanumayyoo dhaamadhe nagaan olaa nagaan bula onneerraan isin jaalladha.